Akkuma sana yoo akkasii kutaate yoo fudhatte immoo akka isaa cabsa addunyaa jalji ta'e malee achii waa buttee gartee as dhufeetiin isin bittinne isaa tokkoon keessan ergama isin qabatanii hundaa'u ijarraa isin beeyne ijarraa halee maal wajjaasoo inni arra yaada akkamiin abaluu kun gad dhufee takka beeyne addaan dhiisaa baqaa istaayilli keessan dabree jira old fashion waan mootummaan dabre gartee ittiin kufeen haareetti dhalootaan ceesa jaanii yaaduun dogongora ergamni akkanaallee dabbalummaan akkanaallee dabbalummaa duri waa fudhatanii gartee deemanii gandakas deemanii yaada namaa jijjiiruun namoota gurguddaa biyya sayyootti kannan isaan caalaa bulchuutu waa ina siyaa dubbachaa jira akkasitti bulchuun tokko namni joollee miti nuti takkaa nama akkanaa buna sii baasoo miti ummata gurguddaa if bira kutee gartee waa'ee namaatiif gartee yaaddaa jiru malee joollee xiqqoo kaman namni ajandaa uumee fi gartee maarree teejee olii gata horiisa godhuu miti. Saniif yaa jira keenyaa walumaa galatti gartee beellamni amma kaayama kun beellama sirriitii miti baatii miti yoo danda'ame torbaan kana keessatti wanti ifatee takka dalagamuu qabaa torbaan kanaa uumaan taane sigalee nuti immoo qabsoon teenye toofti nuti torbaani qabame boroo qabame jinni qabame jennee numaa hunteenyu nuti addaan isin facaanu yaada keenyaas hin jijjiirru waan ganama nu kan nama kaayyoo furaanillee takka irraa hir'isnu nuti ni daanu akkanuma jabaannee akka nasiyaa gaafannaa justice for nasiyaa ziyaad jabaadhaa jira keenya iddoo galatoomaa hundi keessanuu. Galatoomi diinaawol likkitti gulaaltee lafa keessee beek billaa aleek. Obboleessi keenya jaal Mikaa'el daqiiqaa qabii jee bar yaada kannachuuf wayii maarree fi miti dhaamsa akka horii qabnu hawaasa biraan gahuu fi yaada kannachuu yoo feete fudhadhuuti itti deeme yaada kee ibsadhu jaal Mikaa'el kee. Ninda kaya mami? Pronto amigo ya. Gamte. Ya, Mara ni jirta. Fadi welcome Fadi bagana kaya dufte. Go ahead. Muna tenya bagana kaya dufte. Nasra sumajala mutaiqa latomi wallahi du. Fadi. Ay. Okay. So aku messenger internet wallahi isunun dulu dulu galat likit akan bisni khaisni Mikey please. La nuti yo calik Yo guys, Fahad Afud atau Fahad Bodan tu berlawi. Fahad Fahad. Bukan guys kerja ganggu. Ya, Fahad. Okay. Fahad anggan infinity. Warakat tanera namni gafati awasi kenya ka sirriti mullan nefi. Warakat tuni wae yennati lima nagenya TV ila federal ra nano romiyati. Waraqaa kana galchaa jirra kunis waan goonu keessa takkaa jechuudha qabsoo karaa nagayaa wayim justice wayim fitih mirga karaan itti gaafatan keessa karaa heerri constitutionni biyya sanii si hayyamu keessa karaan kun karaa tokko kunis itti jabaatee itti fufaa jechuu akkasin waa hubatu Promisa family digni raya diga ilmu harkarati di matan sani facai promisan tasgabesu ni jabata eddu ni jabata kana hubachu dan do qaba bulchinsi duga qofatu hawasa kana imimman irhaqu dandaha family kana tasgabesu dandaha family kana gize jannu isan ummata eddu hawaasa keenya daangaa irra qubatu hedduu bikka bu'anii beek dhimmi obboleettii teenyaa dhimma wabii hawaasa keenyaa narratti haa ga'uu akka jechuuti beek tana booda nasihaan biraan du'inii
سيغلي نمني جاتشي إردالتي إرغدتي إرتي إنيوما سا أيدي سا جيجيري مكا جيجيرتي جراچو دندو قبا لبوسا ترسيسوف أوروموته إلمان نماته إسلامته جاتشي سارتي إنيوما ربي خنيتي في وجه جراچو أكمت نبا كن وان أجايباتي بيخي نما مرقى سيغافتو نما حق أسا سيغافتو شورر كيسا جتي يادونو سمونتي أكبر شيء ستي أكمي نما دالم تابع نمني اتهاسو يتخون هندينو نما كادري أتي مصروفتو متبيخ سموك أبا سموت انتلتو أبا سموات انتلتو خوني أكا واسطي وأكا دالتا مقالا سنيتي أدو أنك أنفتشيسو يجو أكا سيتي وان خانة خطابو دندوهو وان خانة خطمرو دندوهو آتي قبتي أفران فاميلي هم خاينيني ما يرو تربان تكسران فراني هجتي خدن ديسو أنا قبتما هجيو أغري أرارا أسر رباني إيو أكن قبني سيف غلا ني أغرتاس يجو أتيس أكسيتي نوهبت دوتي لما دوفا ويم جيجي سيوجي والقبان جرو يجونتي هيرا في سيرا لفخاي هيرو even heeruma ati itti shuumamte san si gaafachaa jirra akkasin nu hubadhu galatoomi faadii yoo dhufte furadhuuti itti deemu Arfir amigo tu wani yoo jirta wallahi duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh obboleen khiyee qaqqaalii salaam jaaladhu bakka jirtanitti nageen rabbii isin gubbarate haa jiraatu akkuma beetanitti beeta baatii takkitti dabare kana justice for Nasiyan ibaalee jabaa gama garaagaraatiin godhuu turte isin hundinuu quba qabdan namoonni hundinuu gama danda'u waan danda'uun sagalee Nasiyaadhaaf tahaa ture haa taatu arraan tana ibaaleen namuu garaagaraan godhuu ture suni uraa xiqqoo hanga qaawwa marfee takkallee waan ta'u waan akka deebisaa takka arkuun hedduu gaarii lakkaas hawaasni kun yoonii fi mataa walii qabatee yaada takka lafa kaayatee tarsiimoo takka lafa yoo kaayatee at least roorroo gadadoo hawaasa keenyaatti xiqqollee yoo taate irraa achi dhoorkuu takka tataatelleen akka walii deebitee hin taane waan san dhoorkuu ni danda'a waan joo hedduu irraa baranne isinillee san warra waan irraa barattan nuuf fakkaata. By any definition nuti yookaan task forcein kuni waa'ee dhimma siyaasaati miti. Waa'ee dhimmi siyaasaa dantaa keenya sii miti ikhtiyaara keenya illee miti. Nuti akka dhalataa magaalaa sanitti hawaasni keenya at least yoo gabrummaallee itti jabaatte haala mirga isaa itti falmachuu danda'uu qabu. Haala mirga isaa dabarsee hin kennine mootummaatillee akka kabaju sanillee dhawaatan godhuu turre san keessaa kalee bulchiinsi akkuma dhageessanii jirtanii maatii Nasiyaa wajjii fi hawaasa Abdii Booruu wajjin at least wajji taa'ee wal mari'achuullee carraasan qopheeffatee ture. Akkaan ta'iti akka ta'iti walgahummaan sunuu rakkoo hedduu mukeessa haa qabdu san ammaaf achuma dhiisna. Garuu wanni achiraa qabannu nuti yaadadhaa laala. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa yeroo ammaan tanaa kana hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti amanamummaa san dhabee jira beeka. Arra reefuu diinaa ol tuquudhaaf yaalii godhee jira. Because hawaasni tokko amantii mootummaarraa yoo dhabe mootummaan suni wanni mootummaa achi taa'uuf hin jiru. So akkas jechuun maali? Baatii takka naa kannaa waan isin barbaadan isiniif hin godhaa jechuun silaagaa ani mootummaan akka mootummatti waan godhu san hundumaa'u bifa tasgabbii taheen gabbaheetillee adrees godhuu danda'uu qaba ture. Because hubadhaa laala maatii lubbuu dhabdee qe'ee dhabdee buqqaatee hegeree hin qabne illee kalee akkasitti bifa akkasitti haasa'uun dogongora kun ammallee dogongora lammadaati. Ammas deebii yeroo hedduu amanamummaa waan dhabee jiruuf mootummaan kun hawaasa kana jidduutti wanni inni jedhu baatii takkaami hanganaa suni ina face value hunda amanuun nama dhiba. Haga gochatti hin jijjiiraminitti. Mootummaan tokko dheengaddaa hojja'uu turan bar. Mootummaan keenya ammaan tanaa hawaan jalqabee xumuruu jedhanii akkasitti beekanii bar. Mootummaa guddumaa'u baashaa waan eegalete akka galmaan gahaadha dhugaadha sun akkasitti waan ja'ame waan hawaasaaf abdii
seene sani yeroo hedduu gizee hojii gubbaratti hiikamuu hin agarre tippikaalii bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaadha. Yaadadhaa isin asxaaqee meedaa kanan isinii godha maarree kanan isinii godha. How many promise amata shanan dabren sanii bare hawaasa Dirree Dhawaa hunda yoo gaafatan even ijoolleelee gandaa hundaa'u promise sun hundinuu arra eessa akka jiru ni beekna. Nutis ijoollee daa'ima ijoollee xixiqqoo proomisaan shawwadamtuu miti. Soosa waan ta'eef jecha task forcein keenya global tasking campaign for nasiyaadha hanga agartee gochaan lafarratti mirkanaawee agartee hawaasni magaalaa Dirree Dhawaa sanii amanamummaa mootummaa isaanii hanga deebisanitti muuvimentiin kun kan itti fufuu ta'a. Maaliif waan takka gochaan akshinaan gizeen hojiin lafa gubbaratti bu'e kun salphaadha. Ammas bulchiinsi rakkoo kana hiikuuf baatii takka wanni irraa fudhatuuf anna dhibe gaafii ta duraan duraatu moo waan kana lafarraa harkisuudhaaf akka nagarre namni kun irraanfatuuf istirateejii fudhate yoo ta'e kunis isaaf gaarii miti. So san waan ta'eef jecha kaampeenin keenya Justice for Nasiyaan ittuma fufaa itti fufuu qofa osoo hin taane bifa adda addaa leevila adda addaatiin dhiibbaa motora godhuu hin dhaabu jechuudha. Hawwiin takka yookaan fadhiin takka piroomisni qullaan ammaan tana kaa'ame kuni hanga hojii gubbaratti lakkaa'uu qabxii afran yaadadha. Qabxiin afran suni fuulduraaf illee magaalaa teenyas tahee Oromiyaas tahee akka biyya teenyatti illee rakkoon akkanaa yoo kan dhuftu yoo taate rakkoon qabxiin afran suni beezik important heera uumamaa hin jiru heerri karaa ol haala uummanni mootummaa mirga isaatti gaafatu. So waan ta'ee jiruuf haga akshinatti jijjiiramuu kaampeenii keenya kan itti fufuu ta'a. Justice for Nasiyaan itti fufa. Itti fufuu qofa osoo hin taane bifa jabaatee bifa organized tahee akkuma dheengadda shabboo miidiyaa gubbaratti wanni jettanitti yeroo hedduu tiktaakirra asin as nu agartan hanguma xiqqaadhuma lakkoofsaaf lakkaa'amu. Global Forcein addunyaa guutuudha. Kontinentii adda addaa keessaa irratti dalaguu jiranii. Dirree Dhawaa keessaa illee warra itti dalaguu jiru jira jechuudha. Humna jabduu. So waan ta'eef ammallee ilmaan Oromoodhaa kaampeenii kana kottaa jooyin godhaa obboleettii teenyaaf sagalee haa taanu hanga dhugaa maatiin Nasiyaa lafa gubbaratti baatee ijaan agarrutti itti fufaan isiniin jaa waan takka illee duuba nu deebisu. Kana keessatti garuu warroottan ergama fudhatanii ammaan tanallee ijoollee teenyallee jenereeshina ammaan tanaa doomsuu jirtan. Jenereeshina ammaan tanaa ustaniituma gama maallaqaa qofa warri gorsiisuu jirtan dhaabbadhaa hojiin kun hojii gaarii miti. Taa'a isinirraa hin fakkaatu isinirraa hin bareedu wanni sun gaarii miti. Hawaasa jenereeshina qaroo kana doomsuun gaarii miti. Ergamtuu nama godhuun loolee nama godhuun akka namni maslahaaf jee nama tokko ibaadu godhuun khalaxa waan kanarraa dhaabbadhaa isinirraa hin fakkaatu. Yoo dhaabbachuu diddan garuu yoo adabachuu diddan isinis karaan keessan karaa bulchiinsaa ta'a akkasiin nu hubadhaadha itti fufa. Bilaa aleek akka nagaa galatooma ammaniin dhagee maalikitti? Of. Okay, laal maal seete? Wallahi waan isin namni dubbii beeku hoggaa nama dura dubbate dubbii nama duraa fixa jaanii isin hundinuu wallahi likki dubbattanii waan gaariidha. Anis mee takkaalammaan fiidaadha. Yoon hin teessin jettan illee irra deddeebise wanni tun waan fardii taateef jechaan irra deddeebisa. Akkasii galatooma laal bulchiinsi faamilii dhaqee dubbisuun bareedaadha. Baggaruu Piraamisa duraan keessa deebiteetiiti piraamisa san diideetiiti piraamisa biraa dhuftee keessa jechuudha. Laal namni tokko akka mootummaallee dhiirti takka wanni isin madaalamtuun jechee isiitiin madaalamti. Yoo jechee ati jettu san gatiin qabaanne faayidaa takka hin qabu jechuudha. Jecha keessanis namni gatii dhorkusii jechuudha. Waan jette san deebitee yoo irratti hin dalayin. Jecha keessi gatii dhorkee irrinni namummaa keetiitis atiif irra fidee kabajaa yoo dhabdees kabajaa san siituuf dhorkee jechuudha. Kun ammas qofaaf osoo hin ta'in jeneraalitti akkuma nama uumama namaattuu akkasii jechuudha. Haala kanaanii jechuudha. Kan namni madaalamu kan itti aanu laal
dhufte faamilii kanaan akkanaan isinii godha akkanaan isinii godhaas jetteen waan isin gaafattan kun hundi gaafii sirriitiiti isiniifin godhaa garuu baay'ee akkanaa obsaadhaa jettanii jechuudha. Bar bulchaadhaan aangoon qabaa jettee dhaadatta. Dhaadannoo qofa taate malee bar wallaahi silaa hojiidhaan nu garsiiste bareedaadha. Amma silaa bulchiinsi tokko yoo mukni tirikaa takka magaalaa san keessa qofee gabbee muka tirikaa tokkootu ala kana qofee yeroo hanganaaf tirikni kun magaalaa kana naannoo kana affekti godhuu danda'a jettee dubbachuudha. Intalti Oromoo takka intalti ilmaatu foggal intala Oromoo scratch that wanta intalti takka citizenni lafa sanii asoo ulfa lakkuu garaa qabdu magaalaa san keessa duutee amma kun baatii sadiif deemnaa guyyaa takka gabbaatee maglacaan kanneen. Dubumee mootummaa hamtuutu namni takka magaalaa san keessa du'ee ajjeefamee gabbehee maglacaa kan beeytamee bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa kana malee. Obboleessa kiyya hojiin dhaadannoodhaafi miti kasi kennamteef. Hojiin olaantummaa seeraa akka eeyduufi ummanni san akkas jalatti hin miidhamneef biyya san seera saniin akka bulchituufi seerri tokko kanarratti apply godhee haaliif apply godhuu diduu miti. Haqa namaa dhoysuudhaafi miti wanni sii kennameef wanni kun. Wanna kana gabbaatee heeraa nama takka obboleettii teenya takka mootummaan naannoo shanii dhufee bakka nuti dhaabbannutti ajjeesee egaa wanni ni nan barbaadu mootummaa naannoo shanirraa namni ichitti ajjeese san akka namni dhukaasa bane akka dhukaasa banetti ha bikka san dhaqe akka bikka san dhaqeetti ha ajaja kannees akka ajaja kannetti naa dhiyeessaa jetteetuma fudhattee geessitee hidhaa kaayuu danda'uu qabaachuu qabdu. Kanaaf nama takkaan qabeetiin hidhuudhaaf deemu bara investigation adeemu jiru miti bara kun. Investigation adeemu jiru agartee yoo namni tokko siviilaanii lama nama tokko ajjeese investigate gooneetti nama san barbaannee qabnaa jaamaa bara. Qaama mootummaarraa namni tokko nama ajjeese baatii 3 taa'u jechuun wanni kanarra hamaan jiru haqa namaa dhugaan dhoysu jirtaa kana jala mureetiin siimaa. Dhugumaan dhoysu jirta malee yoo gabbaatee ati nama abaluu ajjeeseeti nama ummata kana hunda naa dhiyeessaa jette transparency'n heerri san biyya sanitti itti bultu ni jiraa jechuu san nama san sii dhiyeessuu qabanii. Baggaruu yoo ati wanna kana heera kana apply hin goone mootummaa akkamitti sitti amananii si jala bulanii si wajjin jiraatan. Yoo ati dirqama sirra jiru bahuu hin dandeenye jechuudha. Baggaruu yoo namni tokko gosa biraa magaalaa san keessa yoo kaduu taate kadura fiigee ilaa manaa dhaqusi. Ilaa manaatti dheeyxee fuutaan guurtee jechuudha mana manatti dheeyxee itti kanniteetitti jijjigaffaa si'idhan jechuudha. Kiraayimii magaalaa ta'e keessa taate ijoollee dhalataa biyya sanii achirraa fuudhanii jijjigaffaa si'idhan jechuudha. Naannoo shanii geessanii hidhan jechuudha. Kiraayimiin biyya san keessa taate biyya sanitti itti muramtee achi keessatti hidhamti. Nuti uummanni Oromoo gaafa kaan intala Somaalee Jabuutii san ajjeesan jetteetiiti nama 17 mana hidhaa neeyxee mana hidhaa keessee jechuudha. Gumaan kafalamee amata 25 itti murteessanii kaanii taa'u jiran. Baggaruu haqaama mootummaa kana nama ajjeese kana sanan malaal kijibaa'u waan qabatama takka illee ittiin qabdan. Evidensiin takka hin jirtu. Akkanumatti ijoollee san fuutanii uummata Somaalee san bulchaa Jabuutii san gammachiisuudhaaf nam 17 mana hidhaa fixu jirtan. Haadhaaf abbaa fi ilmoo mana hidhaa keessanii taa'u jirtan. Baggaruu kun haqaama mootummaarraa dhufe jechuudha. Haqaama mootummaarraa dhufe ka obboleettii ta'e ajjeese. Naadhiyee isaadhaan jenneeti gabbaateetu wannaa hin jenne bargabbaateetuutu obboleettii tiyya takka akkanatti mootummaan naannoo shanii ajjeesee hin jenne bargabbaatee. Dubamee karaa kamiin mootummaa kamimee wallaahi addunyaa tanarra hin jiruun siin jee. Baggaruu hoggaa dhaadattu mootummaadhaa bar jettee nama dhaadattu.
Sanbooda deebitee dhuftee ilmoo obboleettiin irraa duute san dhuftee sannaa dhiyeessaadha mootummaa olaanaa mootii jala olaantummaa seeraatiin eegaa jettaan. Mucayyoon bara waa takka illee sin goone waa takka wanni isin balleessiten jirtu wanni isin si gaafattu mirga obboleettii haqaa fi dhiinni obboleettii xiyyaanaaf haa ba'uudha siin jettu. Malee wanni biraa takka hin jirtu bara. There is bara sodaachisuu fi dhiisiti jechummaan akkanaatu bulchiinsarraa ba'uu hin qabu. Victimii bileem godhuudhaaf deemtaa jechuudha gaasan nama victimii namni bileem godhu mootummaa akkamii? Uummanni gandaatu bileem waliin godhu. Baggaruu ati victimii obboleettii dhabdee lafa isaaniirraa buqqee taa'u jiru hoggaa tureet gootu. Abbaa ilmoo san dhalte hoggaa dhuftee lafa sanitti tureet gootu. Maali egaa hangam takka akka powerful taate agarsiisuu deemta moo? Hangam takka sodaachiseetiin wanna kana ukkaamsee bira dabraadha moo maaliin hangalleen bika kanatti? Dhugaa naannoo biyya san keessatti ati bulchaadha. Baggaruu dalagaa ta'e guutuu dalaguu hin dandeenye obboleessa kiyyaan hangalumaan siin jaa jibbeensa keetiin raayii miti kun dhugaa lafa taa'uma sitti himuudhaaf malee an jibbeensa hangan takka hin qabu. Yoo ati biyya san bulchite yoo seeraan ati biyya san bulchite itti faarfamta nutillee gabbaanee sitti hin dubbannu gaafa ati gaarii dalaydes hin jenna gaafa ati hamtuu dalayde immoo hamtuu dalaydes hin jenna wannum balaa samii buute dachee nuun dadhabne waan wafeete san fidda malee dhugaan jiru kanaan siin jee obboleessa kiyya galatooma hangalumaan jaa. Ni jirta. Okay, pointii lammadaa obboleen kiyya waa'ee dhimma obboleettii teenyaa kanarratti ilaa ammaa dhiigni munaa dagaa caraa sifin kana dhiigni isii yaachisee dhiigni obboleettii teessanii dhiiga keenya jettanii waan kanarratti hirmaachaa jirtan hundi galatoomaa. Wanni kun ciminaan tarsiimoo ol kaasanii itti fufuu feesisaa. Gama dandeessaniin viidiyoo sheer godhuudhaan anis nasihaadha. Justice for nasihaa. Viidiyoolee adda addaa irra dalaguudhaan sigalee hawaasa beeytanii fi viidiyoo isiirratti nama dalagu hundaa'u sheer godhuudhaan dhimma obboleettii teessanii abadan dhiigni obboleettii teenyaa faceenaafuu ja'a. Gama hundaan jechuudha. Sigalee nuti ajandaa dhabuu fi miti ajandaa hamcoo obboleettii teenyaa kan dhimma kana jabeessinee itti fufuu jiru. Wabii dhaabee garee nama lafa sanirra jiraatu ilmaan Oromoo nama in fact nama biraatiif illee jechuudha. Namni takka heeraa fi seera kabajamuun gizee gaafatee wal olaantummaa miti beek. Wal qixxummaa gaafachuu jira beek. Sigalee magaalaa shiitni keessatti kabajamtee deemtu dhiigni namaa qisaas keessatti ta'uu hin qabu. Heerri shiita kabachiisaa jenne dhiiga namaatii fi hawaasa kana taligaa fi heerri sana achi taa'e. Aangoon ati harkattees taligaa fi security hawaasaatii fi haadda durummaan jechuudha. Bishaan waan rakkina hedduu jira Direedawaa keessa. Garuu rakkinni lubbuu fi dhiigarra ifi lafa fiitirra rakkinni olii hin jiru jechuudha. Kanaafuu tapha dhiisii dhiiga ummata kanarra barbaree faamiliin tun ni dhiigde ummanni Oromoo ni dhiige magaalaa san keessatti dhiigarra barbaree raphin ijoollee waa'ee waan nama ajaa'ibu waan dubbachuuf illee hedduu nama ajaa'iba bartee dhalataa magaalaa sanii hunda kaadiri deebisuun gaarii miti. Maallaqni san waan gaggaarii akka bulchiinsa magaalaa sanii waan gaggaarii hedduu irratti yoo oolee irra bareedaadha. Sigalee dhimma hawaasaa mari'achuuf security kee qabattee deemta malee kaameeraa fi akka Hollywood hin taane kaameeraa fi ijoollee kabajaa hawaasa dura qabdu hunda kaadiretti maa deebisuuf yaaltan. Kun waan fokkotaadha. Egarillee akka nama Oromoo nama amantu nama waa itti iyyatu dhabsiisuu yaaluun
ay angoon tee bar boru khadiiroo dabarsitee kan ni taabar teetuu fadhu baattu shumatii dabdaabbeedhaan shoomamtee bar ati arra gaafa ati deemte hawaasa achi jiru saniif yaaddu ati egaree hawaasa kanaatiif it's very bar waan komanii beek hoggansa jechuun nama ifirra dabree hawaasaaf yaadu akka risaatti hawaasa irraa ol ka'ee rakkoo hawaasaa keessa gallaalu jechuudha rakkoo san takka takkaan fuudhee furuudhaaf yaalu jechuudha san keessaa rakkina irraa oli rakkina security'ti rakkina dhiigaati kanarraa ol rakkinni ni jira jenneetis haasa'uun ni jabaataa jechuudha waa'ee dhiigaa si gaafachuu jirra waa'ee lafaa si gaafachuu jirra si galee waa'ee heerri kabajamuu si gaafachuu jirra kanarratti xiyyeeffadhuuti deebisaa kanni hawaasa kanaaf dhimma gaafa bar asirratti duulan warri waan irratti itti duultan mee lafa kaayaa boohinti dhimma dhuunfaati yoo wajji qabaatan malee si galee dhugaan yoo hoggansa isaar rakkina qabaatan adeemsa dalagaa isaa rakkina qabdan dubbadhaa jennee warra arraati amma akka kaadiree ergattu kana hundaa'u dura dhaabbachaa baanee jechuudha ni beekan warri tiktaa kanarra jiru warri khadiiroo faarsee arra khadiiroo dura dhaabbatan no nuti khadiiroo dura dhaabbachee jiru fuulduraafis hin dhaabbannu nuti wanni godhu jirru nama miidhama keenya mootummaa akka mootummatti kabajnee haala hawaasni mootummaa isaa itti waa gaafatuun gaafachaa jirraa jechuudha si galee karaa kanarraa ol karaan irra caalaan kabajaa fi siidikii keenya eeggannee jechuudha taayitila kee odoon xuyne waa'ee dhimma dhuunfaa keetii keessa odoon seenne angootee ta damoozatti fudhattu san fayyadamii heeraa fi seera nin eega jettee hakattee seente san hojiitti hiikisin jechaa jirraa jechuudha maqaa waan kana maqaa diddibuu yaaluun waan fakkaataatiin miti atumaa itti gammatamaa jechuudha ummata sirna jabaa hin cabu ja'anii eegame dhiiga isaatiin hurkaa isaatiin taankii dura dhagaa qabatee ummata san ariyee ati arra aangoo irra si fide kana zaachaa gootee zaachaadhaaniin if duuba deebisa jechuun maqaa kee ka fuulduraa xureessuudha jechuudha maqaa kee akka bulchiinsaatti illee hedduu waan nama qaanfachiisu is very shame nuti hawaasni illee wanni sirraa eegu decision sirraa eega qaaxaroo miti aangoo dhimma nama dhuunfaa itti zaachaatti godhan odoon taane aangoo hawaasaaf itti dalagan hawaasa immoo dalagaadhaan garsiisan san sirraa feenaa jechuu nuti san booda khadiiroo dalagaa ati gaarii daleede tarreessinee si garsiisuu ni dandeenya garuu dhiiga nasihaatiin nu dura jira saniin nutti mul'achuu hin danda'u ifaa feete yoo fidde an dhiiga nasihaatii keessa arga magaalaa san keessatti magaalaan san bar warra tiktaakarootaatii miti beek magaalaan san ta yuutuubaroota qofaatii miti beek hawaasa miiliyoona takka dhiyaatu miskiina waan nyaatu hin qabne abbootiif haadha teenya keessa jiraataa beek magaalaa macaawachaa warra yuutuubaraa fi tiktaakara irratti deebisuu yaaluun hegaree magaalaa saniitii fi dhaloota liidarshiippii dhaloota magaalaa sanillee balleessuu taha jechuudha. Dhiisaa ijoolleen teenya naaf gala rakkina faayinaansii qabdan malee dhugaa tana hundi keessanuu ni beektan akka takkaa fi takka lamatti ifa isiniif isin hundaafuu takka takkattiin beeka ijoollee tana dhiisaa nama gaariidha waa'ee hawaasaa dhimmamtan waa'ee sabboonummaa dhimmamtan ni beekna garuu hegaree keessan akka kaadireetti maqaa keessaniif hin balleessinaa fayyadamaa mootummaarraa waan gaarii hojii dalaguudhaan promooshina gaarii hojii dalaguudhaan garuu gizee dhiiga obboleettii teessanii dhooysaa isiniin ja'an diduu danda'uu qabdanii jechuudha. Kun isin jala anafu maqaa namaan kun beeka. Takka takkatti quba qabna takka takkatti rikardii goonee keenyee jirra waan kana. Laal yoo ta'e wanni ta'uu danda'u waan afuran sanii ala hawaasni as bira jiru ilmaan Oromoo hundi waan kana itti fufuuni
إن دهب نوجتشو إلى صدر كافي درالتس ندمنا ديتيلي واي إيشو